manjachu kan ken waaqayyo jechu hallelujah waaqayyooni mangoda hinchufa waaqayyoon ammoo mangoda himbarachu hallelujah isagari wanni kenna debintenna arkama yeganna waaqayyo manjatu qabadde gaaf kan qabadde maalera hinfayyate murteeffatti murteen barbaachisa gisagari wanni kiyaas jira waaqayyoon arkidiyenne murteeffachuun barbaachisa haga murteen tun nurra baatu as waaqayyoon dhaabatee nu laala waaqayyoon dubbi keessa hin jiru maafa kennu kariire yaaqoobi wanni kan kee harki hin jirtu bittaa'e anaa miti plasmaan hin jiru kan kennu danda'u kan dhowwachuu danda'u kan baruu danda'u kan cufuu danda'u waaqayyo gooftaa mancaati hallelujah waan kiyya kan kee harka qabu isatti harka qabu hallelujah isatti harka qabu maybe har'a nama laaluu dandeenya maybe har'a inti ta'e nama laaluu dandeenya ebaluutti akkan jira wanni kun akkana wanni kiyya batteerti maaf yoo ta'e isaatti achi jira isitti achi jira yaa obboleessa obboleetti wanni kiyya kan kee harka nama hin jirtu jibbaa harka waaqayyo gooftaa mancaa jirti kanaaf annaanii hin murteeffatte hin kaateedha yaa waaqayyo gooftaa ana garbitti kan kee yoo irraanfachuu dhabaatti yoo na yaadatti rakkinni kiyya dhiphinni kiyya argitee yoo na irraanfachuu dhabaatti yaa dubbifta kumsa sagalii jalqabde afaan isiitiin dubbii baafachuu dadhabde tanaafi waaqayyo wajjin haasa'uu jalqabde yoo siin waaqayyo jalaan walii qabde inni kamtaa kan afaan sii taa'elaa yaa dubartii nama jedhe choofta danteeti deemiif keessa baasi jedhee bombi namni rifachiisu hallelujah hannaan amma ogen kutatteerti gize gari wanni saninenne maal gootan gize san harka keessan gar waaqayyo ol kaasuu jammartanii waan isaanii yaadatinitti bombiin laattuu teessaniif fanadda'uu danda'a eebbiteessan karaa tambisuufi murtida sankarat tambisufi ejjida sankarat tambisufi namisani yadanira eni ranegani wana kasi ani ningen engin barcuma dabate tahay afam balbala gumba tarafan na mogen kotatterti